Bakka geessan guyyaa gootota Oromoo kan bara 2021 isiniin jecha eebla 15 kunoo nus bakkuma jirrutti tokkoof lama taanee guyyaa gootota Oromoo addunyaa kabajachaa jirra. Guyyaan gootonni Oromoo addunyaa kun waggaa dheeraaf seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan Oromoo addunyaa kabajachaa jirra. Guyyaan gootonni Oromoo addunyaa kun waggaa dheeraaf seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan seenaa guddaa qabudha. Seenaa rammiin nyaatu jedha Haacaaluu Hundeessaa. Akkasuma immoo kan bara baraan jiraatus seenaa namatti hiree warri bara sana seenaa hojjetan amma irratti seenaa ta'anii jiraachaa jiru. Gara fuulduraattis seenaa ta'anii yeroo maqaan qabsoon Oromoo lafaatii ka'u seenaa ta'anii itti fufuun isaanii itti fufa jechaadha. Isaan dungoo ta'anii nuuf ni darban nuti immoo bara baraan dungoo isaaniif ibsina. Gootonni gaafa sana wareegaman sun 11 maqaa gootota kana tokko tokkoon waamnee maqaa isaaniitiin dungoo 11 qabsiisnee jirra jechaadha. Dungoo 11 isaaniif haa qabsiisnu iyyuu malee garuu guyyaa gootota Oromoo jennee yeroo kabajnu kan warra gaafa sanaatu hin ta'in goota gaaf sanaa ka'ee amma irratti wareegamaa jiruu fi kan gara fuula duraatti illee wareegamu hundumaa of keessatti hammata jechuudha guyyaan gootota Oromoo. Bara 2014 irraatii kaasee amma 2018 qabsoon Oromoo Abiyyi Ahmediif Lammaa Magarsaatiin hijaak godhamee TPLF irraatii jalaatii bilisa ba'ee deebi'ee harka nafxanyaatti kennamu qeerroon kumaatamaan lakkaa'amu qabsoo kana keessatti wareegameera. Dubartiin ulfaa, daa'imni waggaa 5 waggaa 6, dargaggeessi waggaa 17 jaarsi waggaa 80 umuriidhaan utuu hin daangeffamin saala amantiin akkasumas beekumsaaf wallaalummaan utuu hin daangeffamin qabsoo Oromootiif Oromoon akka qoraanitti boba'ee nuuf immoo gucatee ifa nuu ta'eera. Maarreegaa warra kana galateeffannaa warra kana yaadanna jechaadha. Yeroo warra kana galateeffannu yeroo warra kana yaadannu ofii keenyaati immoo akka deebinee kaayyoo isaanii irraan gorreef akka deebinee diinaa wajjiniin gabatee tokko akka keenyee hin nyaanne waadaa seenaadha. Kana isiniin jedhu ana Soora Nabdiitii bakka guyyaa gootota Oromoo eebla 15 kan 2020tiin isin geenne isiniin jedha Faransaay irraa. Sagantaa keenya amma dhumaatti hordofaa. Galatooma. Bakka geessan guyyaa gootota Oromoo kan bara 2021 isiniin jecha eebla 15 kunoo nus bakkuma jirrutti tokkoof lama taanee guyyaa gootota Oromoo addunyaa kabajachaa jirra. Guyyaan gootonni Oromoo addunyaa kun waggaa dheeraaf seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan seenaa guddaa qabudha. Seenaa rammiin nyaatu jedha Haacaaluu Hundeessaa. Akkasuma immoo kan bara baraan jiraatus seenaa namatti hiree warri bara sana seenaa hojjetan amma irratti seenaa ta'anii jiraachaa jiru. Gara fuulduraattis seenaa ta'anii yeroo maqaan qabsoon Oromoo lafaatii ka'u seenaa ta'anii itti fufuun isaanii itti fufa jechaadha. Isaan dungoo ta'anii nuuf ni darban nuti immoo bara baraan dungoo isaaniif ibsina. Gootonni gaafa sana wareegaman sun 11 maqaa gootota kana tokko tokkoon waamnee maqaa isaaniitiin dungoo 11 qabsiisnee jirra jechaadha. Dungoo 11 isaaniif haa qabsiisnu iyyuu malee garuu guyyaa gootota Oromoo jennee yeroo kabajnu kan warra gaafa sanaatu hin ta'in goota gaaf sanaa ka'ee amma irratti wareegamaa jiruu fi kan gara fuula duraatti illee wareegamu hundumaa of keessatti hammata jechuudha guyyaan gootota Oromoo. Bara 2014 irraatii kaasee amma 2018 qabsoon Oromoo Abiyyi Ahmediif Lammaa Magarsaatiin hijaak godhamee TPLF irraatii jalaatii bilisa ba'ee deebi'ee harka nafxanyaatti kennamu qeerroon kumaatamaan lakkaa'amu qabsoo kana keessatti wareegameera. Dubartiin ulfaa, daa'imni waggaa 5 waggaa 6, dargaggeessi waggaa 17 jaarsi waggaa 80 umuriidhaan utuu hin daangeffamin saala amantiin akkasumas beekumsaaf wallaalummaan utuu hin daangeffamin qabsoo Oromootiif Oromoon
akka qoraanitti boba'ee nuuf immoo gucatee ifa nuu ta'eera. Maal egaa warra kana galateeffannaa warra kana yaadanna jechaadha. Yeroo warra kana galateeffannu yeroo warra kana yaadannu ofii keenyaati immoo akka deebinee kaayyoo isaanii irraan gorreef akka deebinee diinaa wajjiniin gabatee tokko akka keenyee hin nyaanne waadaa seenaadha. Kana isiniin jedhu ana Sooraan Abdiitii baga guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kan 2020tiin isin geenye isiniin jedha Faransaay irraa. Sagantaa keenya amma dhumaatti hordofaa. Galatooma.